abshir shaqaalonche maqaa kee bareedaa san jijjiirattee ati kaayyoof jecha shaqaalaa jedhamtee ati qulqulluudha qanamaa yoom nyaatte wanni hin dabarren jiru hunduunuma dabraa hagamsinyutullee roorroon biyya ambaa hamileen sin cabin gaaf tokko ni darbaa kan uffata kee uffatuun hawwiisitti taatee kan uniformii ambaa waahila siin taate gaaf tokko ni darbaa yoo rabbirraa taate jinfuuga jedhanii jala dabarfatanii jiruu biyya ormaas obsuun dabarsanii siifis guyyaan dhufa abshirii yaadinii wanta zabe keessaa wanni ana aarsee kan si geenne maran maqaa si moggaasee si tuffatuu fedha hamilee si cabsee ebaluun mallaqan kennu mallaqa jabeessaa akkana jedhee waan kee odeessaa ofiin dalagatu mana jaazaa ciisaa yeroo miidiyaa irratti bayu qabaataa fakkaataa seenaa isa yoo qorattu shaqaalaa kadhataa shaamiziif surreeyyuu kadhaan jijjiirata hanga ciiftee qabeenya namaa lakkooftuu atuu fayyaa qabdaa gabbaateen dalagattu ajab mallaqa as kenne jedhee si gaafataa si kennee laata maaliif si gaafataa atiin qabu jennaan si balaaleffata dubbii dhugaati ammaran dubba Okay, maybe.